Tolee nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu waaqayyoo baga guyyaa har'aa kanaan isin ga'e. Waaqayyoo gaariidha. Jaarummaan isaa immoo bara baraaniidha sagalee waaqayyoo. Daawit Solomooniin ituma inni nama ta'ee jiru nama ta'e maal jechuu barbaade Daawit gaafa Solomooniin yaa mucaa kun nama ta'e jedhu maal jechuu barbaade? Kana deebisaa isiniif anniisa. Nuti warroonni akka yaada waaqayyootti jiraatan akka gargaarsa waaqayyootti warroonni eegamanii har'a geenye yoomiyyuu waan taanu waaqayyo nu wajjin jira waan ta'eef warri waaqayyootti kooluu galana gammadan warri waaqayyootti amanana gammadan haalli ammam ol yoo ka'e gadi yoo bu'e addunyaan yoo raafamte biyyi yoo raafamte Yesuusii waan qabuuf nu nagaadha. Obboleessa koo obboleettii koo har'a dhaamsa tokkoon sii qaba. Waaqayyo qixa kamiin qixa ati jirtu nu amanta gadi bu'ee si gargaara. Warroonni Yesuusitti amanan jireenya bara baraa qabu. Warroonni Yesuusii wajjin jiran jireenya bara baraa qabu. Amma waan tokkoon sitti himu. Ati akkuma viidiyoo kana ilaaltee laatte ani Yesuusin qaba. Yesuus na keessa jira. Yesuus jireenya kooti jedhi. Yesuus dhuguma si keessa jira. Waaqayyoo haa galatu. Sagalee waaqayyoo akkuma jedhu Ermiyaasiin ani garaa haadha kee keessatti si filadhe. Tuuti bishaan taate garaa haadha keetii keessatti inni uumamuun turan yaada kunuunsi qaba. Atis yaada waaqayyoo keessatti. Kanaaf yaadni waaqayyoo inni sirra jiru inni si keessa jiru siif jireenya keeti. Gowwoomina warroonni waaqayyootti amanan hin jiraatu. Kanaaf waaqayyoon isin haa eebbisu. Baguma ayyaanarraa haftan baga guyyaa yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos nagaan keessan isiniin jechuu maafan.